Green Garagara Ganduman Garagara Churanda, Ilmona Malafarati, both if time Bakay to Waragar in Beckham. Emily Bakinisige Sumbekamu, Ilmonama, Savasiasa, Fokisa, Gandaf, Amantaran, Volitibu Sukara, Associate of Usan Nevereda. Your own Jim Majuru, Oton Asli Kanawaja Dejarate. Tokofa ija kamin fundra sada bada inni le ko ana wajade jarate ija kamin fundra ori da bana kunisnif barnota ta ajade thana mana kana kastina furada baye sinjala da baye sinkabaja rogari. Thank you galatoma olfada kat altai kabar enna de nama meka tojir namni kundi batariya lalara nama meka jir nama kuma ganduman faida inkabu namni yo wal jalate ani faslin durano so European jero ani fasli wala rabsine wal keg ne natayati ije drol nabanu aslin garu mana satina wame nyata ajaiba nu ko pesani eriyota kenya walin ak ajaiba tiro gari dabarsine kana fimo kabajaf jala guddan kabafi wondu man kesan boriftam bakatu wala garre yellof nu qanof nu imbekam wantef jechota walin jen daka walti darbanu oso egganni oso wal kosanni oso egganni bareda yaratu galatoma ulfada galstemi batariya galchinaw qabise eden ken Tariya galcha. Video. Egalesa. Wajib mata ate jirano. Look. Ante safi akamiti safi. Facebook ina di Facebook ina ko. Berbagai sama. Boy, men. Paraka na wali ro fanna. Indo banna. Warri TikTok ga mi dam tana na mi do. Wara ko ta fidan dese. Nandanda. Bola takat. Boy video. Godata. Aci cara gaji. Cara Devin to. Tahun Aci cara gaji. Kamera angkol sini mah. Cara gaji teh. Okay. Okay. Seri amana. Galatoma ulfada. Quality gede buat aku. Dokter biaya China tormof jecha ugari demi torba. Tari lah. Atau kan bukan roti ya kan? Tari lah no barate. Nutimo oton sesatin intelekin. Damaf annanif bunaan guddisne intala shanan gibe dabarsine si kaninan shenimmo intala bareeddu dama fakkaatu seenaa si kanite sanuma wal qabatee atimmo intala kana gabbara malee fuudhee jettee akka aadaa arseetti kanaafi buluko kanaafi suufa akkas bareedu kana naa kennuukeef galatoomi kennaa soddaa kennaa kabajanaa keetiif ulfaadhu kabajamii Sudah jedhu sodaa baay'ee abdiin soddaa qofaa miti hiriyaadha haalli qilleensa polotikaa girgirri feesbuukaa kun bara jijjiiramaattirraa yeroo tokko takka waliin nu buuseen beeku bara inni kitaaba barreessee girgirri dura marra eegalee darbes kan dhiyoo kanaas waa takka illee nama baay'ee simadhu akka dhuunfattillee akka hiriyaa feesbuuk kanatti baratte keessa nama waggaa dheeraa akkuma nama wajjin nyaatee dhugeetitti yaada walii kabajee jaalalaa waliin deemnudha. Galata Habibi, thank you ulfaadhu baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja hundumti keessan galatoma ulfaadha lafarratti namni nagaadha maybe media irratti girgiriin garaagaraa gandummaan garaagaraa jiraachuu danda'a ilmoon namaa lafarratti bood iftaan bakka itti wal agartu hin beekamu miilli bakki inni si geessu hin beekamu ilmoo namaa sababa siyaasaa fokkisaa gandaaf amantaadhaan walitti buusuu kanarraa osoo sirriitti of qusannee bareeda yeroon jimma jiru otoon aslii kana waa jedhee jiraadhe Tokofa ija kamin fundra sada bada inni le ko ana wajade jirate ija kamin fundra ori da bana kunisnif barnota ta ajade thana mana kana kastina furada baye sinjala da baye sinkabaja rogari. Thank you galatoma olfada kat altai kabar enna de nama meka tojir namni kundi batariya lalara nama meka jir nama kuma ganduman faida inkabu namni yo wal jalate ani faslin durano so European jero ani fasli wala rabsine wal keg ne natayati ije drol nabanu aslin garu mana satina wame nyata ajaiba nu ko pesani eriyota kenya walin ak ajaiba tiro gari dabarsine kana fimo kabajaf jala guddan kabafi wondu man kesan boriftam bakatu wala garre yellof nu qanof nu imbekam wantef jechota walin jen daka walti darbanu oso egganni oso wal kosanni oso egganni bareda yaratu galatoma ulfada galstemi batariya galchinaw qabise eden ken Tariya galchina kami khare dia dah. Sekarang saya galchino. Harren feri biya kena tema tu malim. Bayi ulfat. Wallahi bayi ulfat. Tiyaram fera kam. Tiyaram fera asis.
Anjeno main ulfatan masih Sodang kabaja kana hirar wa ulfa. Makina gurtuma da itu kan asul ne go jati ka batte se pura war adi jati ka batte adi pura bare ini pura jati ko ka batte malum batte ma asul ne se mu la te mo da Ki gora share gora undu kesanu mari complete share Thank you. inta bara sodam mana ken dufe Yeah. complete ki dibala makof Viidiyoon kan feesbuukaa hin ta'a hin badu waan ta'eef achirraa booda laaluu dandeessu warra tiiktookii sirrii dhaggeeffadha kooppii linkii godha asliin soddaadha hiriyaadha gasu wantu moggaafnuuf no ilaalla hin filanna asirraa filannee kaaneet hin moggaasna nuti mee egaa nifati sirriitti beeyna innis jira maqaa kabajaa akka naannoo keenyaatti beekamu baay'eetu jira mee warri tiiktookis warri feesbuukis maqaa kabajaa ispeeshaalii ijoolleen jimmaa warri shanan gibee maqaa kabajaa tokko nuu kenna maqaa asliidha akkaataa jettan maqaa aslii fakkaatu maqaa aslii fakkaatu maqaa baay'eetu jira Luce wayta asli jettu maqaa doktora fakkaatu. kabajaa Walitti naaf. nama wal jaallatu gonfoo walirraa mulquun seeraan nama doktor gaafachiisa jedhen waan hin orma fa'aa seeraan nama gaafachiisa Walitti naaf ta'ee guyyaa lama. Kanaafuu maqaa laalaa gaa maqaa laalaa gurbaa kana narraa dhowwaadha maqaa kabajaa abbaa nagaa okay abbaa bulguu garee raayyaa abbaa macaa gaaf tokko okay gurraacha keessee adii hin beekna oh maa irra doo Isa hin gaafadheeti bar. akkasii bara akkasii Isa hin gaafadhee. yaa abbaa foggii gurbuun nama baay'ee sodaatan abbaa seenaa jenna ka no abbaa seenaa no akka moggaasa jimmaatitti akka naannoo jimmaatti abbaa bulguufaa jechuu heddanka goobsii ta'e abbaa boora ta'u abbaa boor abbaan boori ay amma abbaan boora jira abbaa giddii boora yeroo jira ani abbaa giddii abbaa giddii ani maqaan jaalladhu tokko jira baay'ee ta'e maqoota nama baay'een jaalladha waan ofii jaallattu abbaa firaatii fi abbaa qalbii jira amaa kun ani garuu ani maqaa baay'ee jaalladhu abbaa duraa jira ani baay'een jaalladhu beektaa tuudhaan haa ta'e iyyuu kan hin barbaadu abbaa qalbii baay'een jaalladhu abbaa qalbii nama qalbii qabu nama waa qalbifatu nama waa bulfatu nama hin ariifanne nama tasgabbaa jechuudha ilaallatee kee waan dubbatu akka dubbatu yoom akka dubbatu akkamitti akka dubbatu beeku jechuudha abbaa qalbii jechuun abbaa biyyaa warra yeroo jira abbaa gombol warra yeroo jira abbaa goomol jechuun mootii dhuma naannoo keenyatti abbaan boggi boos akkasuma garuu an seenaa isaanii faana osoo hin taane seenaa jireenyaa faana wal qabsiisaa jira amma fakkeenyaaf Abbaa qalbiitiif abbaa inni itti tokko. abbaa qalbiitiif abbaa firaa jechuun immoo Abbaan firaa bareeda. miti abbaa fira Abbaan firaa bareeda. abbaa firaa ta'u Jaaladheera. okay abbaan firaa hin ta'a warri jettan lakkoofsa torba barreessa abbaa fira asirratti filatamuu danda'a lamman isaa keessaa kan sagalee caalmaa argatte yaa bootii akkasii kaa'amuu danda'a jira feesbuukii feesbuukii irratti immoo nan daamuka neetworkii abbaa firaa natti dursee jedhe goobsiidha sirriidha abbaa fira abbaa firaa warri jettan abbaa firaa fi abbaa qalbii abbaa qalbiiti abbaa firaa warri jettan lakkoofsa torba no dhiisi abbaa firaa warri jettan lakkoofsa torba abbaa qalbii warri jettan lakkoofsa 8 jabaadha namni abbaa firaa simataa filataa jira bakka abbaa firaati nama hundaan fira taate jirta abbaa firaa goonaaf abbaa fira abbaa qalbii abbaa cabsaa abbaa giddii laala komentii abbaa giddii jira kan biraa abbaa giddii ማለት እኮ የሚያስገድል ማለት ነው ድርቅሲሳ ይችላል ነበር አስሊ ግን ሲያስገድል አላየሁም Doktor illee tokko tokko namatti micciiranii. ዲዳ አባ ዲዳ አተው ሬክስታን Abbaan illee yeroo hunda didullee gaarii miti. ኦኬ አኒ አባ ፍራ ማን ፍላ ደቤታ Abbaan firaa jaaladheera. ነሞታ ባይራትስ
Itti yaamu qabdanii yeroo waan. Maqaa koo amma suuraa yeroo maxxansinu asladdiin Muhammad jedhee ka'e maqaa kabajaa akka naannoo Jimmaatti isa kennameef abbaa firaa irra ga'ee jira waan ta'eef atis feesbuukii kee irratti niikneemii kee abbaa firaa godhatta. So kun lakkoofsa torba qofa hunduu kan barreessa. Biyya galee warra sodaa deemullee warra sodaas abbaa firaa kun lakkoofsa torba qofa asirraallee akka jiru. Abbaan firaa sin barbaadu jedhama fakka. Malee turbuu barreessaa jira uuman. Abdii hukumeellee abbaa firaa filate jechuudha. So hundumti keessan maqaan aslii kana booda abbaa firaa ta'ee jira. Soddaan keenya maqishatti gammadde. Bata. Waan uummanni kiyyanaa jaalatti gammadeera. Sababni maal si beekta abbaa firaa jechuun fira dhiigaa qofa osoo hin taane ifiniif maxxanfataa jechuudha. Ifiniif sabni biraallee yoo dhufe eenyu ofirraa hin balfu jechuudha. Ofitti qaba jechuudha. Obaasee nyaachisa. Isa hammataa jedhamu. Isa hammataa jechuudha. Aqaafi no ማለት ነው ኦሮሞን hammataa የሚለው አንተ ላይ ሰራ ማለት ነው maqaan aslii kana booda abbaa firaa akka ta'e hundumaan keessan warri feesbuukis quba qabaadha nusi suuraa agrii jedhee goobsiin ati maa waan hin jedhin fudhatta ka dirqama habiibi alfannur gawsii thank you hundumti keessanu maqicha akka jaallattan nabdanna waan jettu jedhinati. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa kabajuu warri maqaan waabtan abbaa giddii abbaa bulguu abbaa boor abbaa firaa warri jettan hundi keessanuu galatoomaa. Warra tariitii soddaan waliin baga dhufteettan illee hundi keessanuu galatooma baay'eema isin jaalanna baay'ee isin kabanya yoo akkuma inni jedhisan yeroo tokko tokko haalli qilleensaa warri miidiyaa fayyadamu paablika irratti walitti bu'aa wal arrabsamaa jedha akka carraa yoo qaama wal arge mootu wal qaanfachuurra maal jechuudha waan jedhanitti seena'urra hamma tokko akka itti wal argu biyyatti wal argitan hin beektan waan ta'eefi jechoota keessatti wal qusadha siyaasni fira dhaabbataa hin qabu diina dhaabbataa hin qabu haala siyaasa biyya keenyaa laaltanii garee gamaa gamanaa wannoo jedhu kana laaltanii yoo yaada keessan karaa wanta dhaabbachuu karaa seera qabeessan ibsachuu dadhabdan arraba gadi bu'aa namoon arrabsinaa waan faamilii dhimma dhuunfaa nama sanii dhaalatu keessan seeninaa dhimma jedhu qabna. Galatooma ani abdii nama baay'ee jedhu nama baay'ee dinqisiifadhu nama yeroo dheeraa asirratti wal beeynu yoo walitti dhufannillee karma keessatti yoo wal loluu barbaadnillee wal lollee wal sirreessinu wal erga. namoota baay'ee asirrii keenya yoo dhufta jedha Suudiin kun akkasii biyyi keessa akkasii Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa kan akkasii guyyaa tokko gammachuu irratti wal argu nu haa godhu isiniin jenna baay'ee isin jaalannaa galatooma ulfaadhaa amma deemaa isinillee warri isin biraa halkan keessa sa'a shanii jira. Nu biraa shanii. Warri jaarsa qabdan deemaa jaarsa keessa nama dhaarafaa eegaara warri jaarsa qabnallee bakka biraa deemtaniitiin yoo bashannantan natti tola nuti isinitti cufuuf deemna kan neetworkii yaa'insa waan ta'eef sa'a dheeraa taa'uu jaaladhu hin beektan isinitti cufuuf nuti cufi warri jettan lakkoofsa tokko barreessa isinitti cufu bodiis. Nagara hojjetee sarpiraayiz na godhe. Anis baay'ee namoota achi taa'e hiriyoonni koo sababa koo asliin been asliitti fidee warri sooshaal miidiyaa illee hin jaallanne baay'ee isaanii baay'ee jaallatuuni qaamaan arguuf haallee barbaadu kiyyaa jabalfaa biyya raamoo kanneen akka nuur aliifaa baay'een ijoolleedhuma arsii immoo ta'anii immoo kan aslii immoo hin beeku. Kan yoo mau orang garis nasrifa, yoo nu tasin jeraara. So riyoonni keenya baay'een abdusee ko beekta. Namicha wannoo tokko fa'a gurbaa hiriyaa keetii ka mana wannoo qofa. Amutti. Kana abbaa eenyuti? Amutti. Abu maali? Amu Arabiyaa majalis. Abu Saudi moo? Keessaa na barreesse. Diimaa tokko ka dhiyoo kana mana isaa ta'e gaaf deeman ta'u.
Jadi sarabiya kan. Eko kamutti da ya. Ijoolleen jiru baay'eeni. So namni ilaal siyaasni warra siyaasaa fayyada, warra ittiin jiraatu fayyada, nuti immoo fayyaalessa waa'ee siyaasaan beeknu, maybe miidhama hawaasaa yeroo agarru dubbachuu dandeenya. Namni immoo waan barbaade dubbachuu mirga qaba. Asliin waan barbaade mootummaa qeequu danda'a, abbaa barbaade deeggaruu danda'a. Ani fasliin dhimma sana irratti immoo wal loluun abadan hin taatu. Maaliif nuti lafarratti wajjin jiraanna, wajjin nyaanna, wajjin dhugna. Inni yoo barbaade abbaa barbaade waan barbaade gochuu mirga qaba. Garuu ani afisa immoo wanti walitti buusu hin jiru. Daangaa tokko illee hin qabnu waan ta'eef jechuudha. Nuti kan nu fayyadu tokko ta'u wal jaallachuu qofadha. Osoo aniif inni sababa namaatiin wal arrabsina taate arraban isaatti nan affeeru dhufee kabajaanatti nuffisu kabajaan wajjiniin haasawuu hin dandeenyu. So wal yeella'uu irra immoo wal kabajuu wayyaa. Waan ol kabajnuuf immoo kabajaadhaan asitti wal agarree kabajaa kennaa soddaa naa kennee natti uffisee na gammachiise. So anis viidiyoo nan hojjedha. Viidiyoo nan maxxansa amma viidiyoo sanas ilaaltu. Facebook irrattis nan maxxansa naa galateeffattu. Hundumti keessan aslii naa galatadha. Bifa sanaan aslii akkanaa hubattaniin barbaada. Namni karaa miidiyaa irratti isin laaltanii fi lafatti garaagara. An obviously aslii miidiyaa irrattis akkuma beekuttan lafatti argadhe. Kan miidiyaa irratti beeku caalaan lafatti argadhe. Namoonni na jaallattan kabaja olaanaa asiif kana booda akka gootan akkuma duraan kabajan akkasiin jechuun barbaada. Irra deebi'ee maqaa hordoftoota kootiin maqaa